guyyaarraa eegalee jira. Egaan akkuma beekamu qophii keenya keessatti dhaabbilee garaagaraa fi akkasumas namoota daldala garaagaraa keessatti hirmaatan bakka dhaabbata isaanii deemuudhaan kan muuxannoo isaaniif akkasumas tajaajilawwan isaan kennanii isin biraa ga'aa turreerra. Har'ammoo akkuma duuba kootti argaa jirtanii Leewii Modeling Akaadaamiitti argamnee jirra. Egaa Leewii Modeling Akaadaamiin tajaajila akkamiidha kan inni kennu? Dargaggeessi kun immoo muuxannoo isaarraatii akkasumas mudannoo inni qabu kan waliin afgaaffii goonu ta'a. Egaa haga xumura qophii keenyaatti nu faana tura. Egaa Roobeellaarraa si durseenii bakka hojii keetti argamee jira. Anatu baga nagaan dhufte siin jedha. Tole gaanti anas surprise nagooteetta na dursitee bakka hojii kootti argamte baga nagaan dhufte natti toleera. Tole gaa Roobeel jalqabbii akkanuu ta'uu fi Roobeel eenyudha bakka kanatti immoo tajaajila akkamii kenna isa jedhu daawwattoota keenyatti himi gamanumaan anillee sirriitti beekuuf akka ta'utti. Tole gaa ani maqaan koo Roobeel Ermiyaasiin jedhama. CEO fi founder Leewii Modeling Akaadaamii kanaati. Amma hoogganaadhaas leenjii modelingii kanas kennaa jira. Egaa Roobeel jalqaba gara akaadaamii kana ituun baniin dura ka'umsa wanta sii ta'e. Tole anti galatoomi jalqaba irratti indaastiriin kun paashinii gaafata fedhas gaafata like barnoota akkuma nama kanitti baradheera yuunivarsiitii garuu yeroo tokko saksesiin kee keessa kee lafa keessa kee jirudha. Indaastirii kana duruma jalqabee keessan ture hojjechaan ture gara dhaabbata kana hundeessuuf osoo dhufiin dura jechaadha. Fashion showwwan garaagaraa beeksisawwan garaagaraa brand ambassadoriiwwan garaagaraa ta'ee hojjedheera. Gara kana yeroo dhufu gara dhaabbata kana hundeessu dhaloonni na dudduuba jiranii na hordofanii sooshaal miidiyaa irraa jechaadha. Modeela ta'uu kan barbaadan fedha isaanii sana guutuu taasisuudhaaf dhaabbata Leewii Modeling Akaadaamii kana hundeessuudhaaf yaaduu eegalee bifa kanaan dhufee as ga'ee jechaadha. Egaa namatti tola. Modeelingii wanti jedhamu kun yeroo dhiyoo asii keessattuu saba keenya biratti bal'inaan kan inni beekame. Egaa jalqabbiin isaas illee in ulfaata namni waan haaraa tokko baruudhaaf yeroo namatti fudhata. Ani akka kootti modeelingii kun hiikumti isaallee bal'inaan waan naan galee natti hin fakkaatu kan akka itti na ibsituu fi gamanumaan. Modeelingiin maqaan isaayyuu modeela jechuun fakkeenyummaa jechuudha. Egaa gara indaastirii keenya gaafa dhuftu indaastirii modeelingii kana keessatti fakkeenyummaa bifa kamiin taa'amata jedhudha. Fakkeenyummaan garaagaratu jiru. Akkuma sektara mataa isaatti hojiiwwan garaagaraa jechaadha. Gara keenya gaafa dhuftu garuu modeelingii jechuun biyya kee mul'isuu aayikanii ta'uu jechaadha. Biyya kee gurguruu jechuun egaa akka naannoo lafa kanatti gurguruu jechuun bifa kamiin faashiniiwwan garaagaraa qaba. Biyyi keenya Itoophiyaan Oromiyaan illee dabalataan akkasuma indaastiriiwwan faashinii yoo deemu bakka hawwata turizimiiwwan garaagaraa yoo laalle dhaabbanni albuudawwan galii gurguddaa argamsiisanii karaa aayikanii ta'uudhaan karaa modeelota kanaati. Kan biyyoota internaashinaal gara biyyoota walii galaatti gurguramuu kan danda'anii mul'achuu kan danda'anii eenyummaan keenyi bahee kan mul'atu jechaadha. So isa kanaaf modeelingii jechuun fakkeenyummaa irra darbameeyyuu biyya keenyaaf galii galchuu karaa indaastirii nu laallatu jechaadha. Karaa modeelingii jechaadha. Biyya keenya guddisuudha, biyya keenya mul'isuudha, addunyaa taasisuu jechaadha biyya keenya. Kana jechuudha eegumsaa walii galattee jechaadha. Bal'inaan naa ibsiteerta. Ati jalqaba yeroo akaadaamii kana banuuf yaaddee sirrattis ni fudhatamni saba biratti maal fakkaata ture? Egaa baay'ee hojii tokko gaafa hundeessuuf kaatu yeroo fudhatta itti yaadda hawaasa kee ilaalcha hawaasa keessa ilaalta yeroo tokko guutummaa guutuutti hawaasni waan simate ittees yaaduu hin qabdu imaajinashinii akkasii sammuu keessa kaa'uu hin qabdu maaliif daawwatuma daawwataanii waan taate agarsiistu hojii gaarii taanaan hawaasni keessa sabatti siin simannee fi hin qabu jechuudha. Ati ofii keetii jalqaba baratteetta jedhee ma yaada mana barumsaa akkamittidha kanatti baratte? Egaa anis leenjii modeelingii fudhadhee hojjechaan ture waggoota dheeraadhaa fi dhaabbatuma biyya keenya keessatti fudhadhee leenjii kana fudhadhee hojiirra waggoota muraasa naannoo waggoota 4 hojjedheera jechuudha.
Asoo gara akaadaamii kana banuuti. Yaa. Utuu gara dhaabbata kana nufiini hojii irratti waggaa 4. Muuxannoo isaa sirriitti horattee jechuudha gara kanatti kan itti dhufte. Eeyyee sirriidha. Maaliif yeroo leenjisaa taatu barsiisaa taatu hojii sanas beekuu qabda, barnoota sanas beekuu qabda, haala barnootaas haala hojisiichaa. Sirriitti yeroo invest godheeraa sana booda ofirratti invest godheeraa yeroo ofii filadhee jechaadha. Waggoota kana booda gara dhaabbata kana hundeessuutti kan dhufe. Egaa hammam ta'eeramee erga Leewii akaadaamiin erga hundaa'e? Leewii Modeeling akaadaamiin erga hundeeffamee waggaa tokkodha. Waggaa tokko kana gidduutti hojii baay'ee hojjeteera. Damee kan biraa qabdamoo kanuma damee Leewii? Leewiin egaa ammaa fi damee tokko qaba. Magaalaa Naqamtee irra jira innis Oromiyaa keessa jechaadha. Itti aansuudhaan magaalaa Naqamtee qofa miti. Itoophiyaa guutuu Itoophiyaa irrattidha kan nuti bobba'uu barbaannu. Inni kunis maaliif yeroo dargaggoota kana qusachuudhaaf qarshii isaanii qusachuudhaaf bakka isaan jiranitti deemnee argamne leenjii kana isaanii filachuudhaaf qophii irra jirra jechaadha. Tole Roobeel waggaa tokkodha erga hundeeffamee naan jetteerta. Barattoota barsiistee marsaa meeqaffaafidha kan itti eebbisiisaa jirtu? Egaa marsaan kan magaalaa Finfinnee marsaa 4 gaheeti kan inni jiru, kan magaalaa Naqamtee immoo marsaa 2ffaarra jira jechaadha. Barattoota hagam ta'u marsaa 4 keessatti? Marsaa 4 keessatti kan magaalaa Finfinnee qofti jechaadha haga leenjifamtoota 200 oltu jiru. Kan Finfinnee even marsaa 2ffaarratti qofa jechaadha. Marsaa 2ffaarratti naannoo 150. Dargaggoo hundumtuu moodela ta'e dhumee jalqa. Yaa baay'ee gara kutaa magaalaa deemtee tolaalte anti baay'ee sitti tola. Fedha qabaachuun isaanii maaliif ijoolleen keenya yeroo baay'ee dhaabbiin isaanii mijataadha. Indaastirii kanaaf baay'ee ta'a dhedheeroodha, qaqalloodha, fufurdoodha. Fufurdoonis moodela ta'uu danda'u. Garuu gaafa akkas jettu namni kamiyyuu moodela ta'uu danda'a waan jedhu wayii dhufeera yeroo kanatti. Sun akkamittiin gama saayinsiitiin. Tole sirriidha namni kamuu moodela ta'uu danda'a osoo hin taane nama fedha moodela ta'uu qabuutu moodela ta'uu danda'a. Yeroo kana eenyumtu moodela fedha ta'uu qaba taanaan moodela ta'uu ni danda'a jechaadha. Hojjaanii ulfaatinni maal kan irratti murteessan? Inni kuni kategoorii mataa isaa danda'e qaba. Amma moodelingii kuni raanwee qofa miti ordamoo footoo moodelii qofa miti jechaadha. Plus size jennaan lafa plus size itti antiin barbaachisu isuu dandeessi. Slim body kana haala mijataa osoo qabdu plus size barbaadamti taanaan moodelii tokko moodela furdoo barbaachisaa jechaadha. Garuu furdina jechuun qaama keenya guutuutu hin ta'in reeshoo mataa isaa qaba. Gorsi siinii jireenya kee keessatti egaa namni kamiyyuu nama gorfamaa maas keenya maatiin keenya hiriyoonnis akkasuma namoonni naannoo akka jabaannee dhaabbannuuf nu gorsu akka guddannuuf nu gorsu. Egaa ati immoo dargaggeessa taatee umurii kanatti dhaabbata mataa kee dhaabdee chaalenjii sitti dhufu hundumaa dandamattee akka jabaattee dhaabbattu kan si godhee gorsi naanna fayyadeera akkasumas immoo dargaggoota kaaniin fayyaduu danda'a jettee yaaddoo jiraate? Yaa galatoomi aantii dhugaa dubbachuudhaa fi hojii kam keessattiyyuu beezmentii wayii qabaachuu qabda jechaadha. Gara hojii kamittuu kan si fidu sababa guddaa qabaachuu qabda jechaadha. Inni guddaan kan koo sababni koo of ta'uudha aanti. Of ta'u lafa kama keessattiyyuu eenyuun ta'uu dhiisuu. Or namni tokko laayifii kee sheepi gochuu barbaada jechaadha. So laayifii kee sheepi gochuu kan qabu lafa gahuu qabdu beekuu kan qabdu si waan ta'eef wanta keessa kee jiru sana beekuu. Wanta keessa kee jiru abjuu keessa kee jiru sana beektee jennaan even gorsi namoonni hawaasni garaagaraa siif kennu sana hin caala jechaadha. Maaliif hawaasni waan isaan irraa mudate irraa ka'eetti kan inni si gorsu mudannoon sun si bira dhufuu dhiisuu danda'a. Garuu laayifii isaa sana gorsa ta'ee si dhufuu danda'a si fayyada lafa si fayyadu qaba. Inni guddaan garuu aantiin or roobeen of ta'uu qaba. Maaliif chaalenjiiwwan dhufan kamiifiyyuu dandamachuudhaaf of ta'uun isa jalqabaati jechaadha. Dabalataan immoo confidence. Ofitti amanamummaa jechaadha. Ofitti amanamummaan dhugaa dubbachuudhaaf abjuu kee galmaan geessisa. Roobeel baay'ee haasofne bakka kana teenye ergan bakka kana dhufe immoo sochii moodelummaa kana tun shaakaliin hin galu jedhee yaada.
Sana lihat ini itu agar sistem berbeda. Tole anti ga satu rera aso Kenya garuma tumura erga genye yeroon klasik Kenya gahit kan inni jiru atis close code gutu anufteta Itu ya ada cama daerah federal. Berbagi saya cuda kira kayu ndo goreng beku. Seri da even lalan ture akat feda kabdunati mulla cara asuman klasik kan egalu fi ada kabdunati fakat Ilalee gada wantoota keenya sochii koo ilaalanii kan murteessan ta'a itti fufinaan jedhan itti fufuun hin danda'a. Tole ati inni guddaan fedha qabaachuu keetii malee har'a gara kilaasii seenaa hawaasni keenya sigaa odeensii keenya sigan waliin tura antinis har'a leenjifamti baratti barattoonni keenyas dhufaniiru amma sa'aatiin keenya gaheetti kan inni jiru jechaadha. Gamanumaan gara kanatti dabarra. Tole. Kesumma waliin sinige kesumma qabna anti jedhamti kesumma keenya sin barsiisna waliin baranne chaala tiyaan suudaan akkuma beekamu har'a close pose kan itti barannu so sirriitti confidence keessan agarsiistanii akkuma yeroo darbe haasaa ture body movement baay'ee murteessaadha isin jedhamti so har'a isa kana akkan arguu abdiin qaba gara kilaasii tufna chaala kaatanii Kau lihat rukutat nasi madak. Line up godha kaati jalqaba gaa gara kilaasii keenya seenuun dura yeroo hundumaa exercise dursamte sochii qaamaa goona jechaadha akkuma jirtaniin poozituun godhin as naanna'aa. Kun abbiin kun yeroo hundumaa harka keessan yeroo kaastanis shuma kanaan pause gochuu qabdu tole buusna harka keenya isin garuu achuma jirtu harka keessan qofa buustu harka keessan qofa pause tole har'a kilaasiin keenya pause cufaa close pause jedhamu jechaadha kan nuti hojjennu sirriitti movementiin qaama keenya baay'ee murteessaadha har'a antiinis illeen jofti waan ta'eef hin baratti waan ta'eef sirriitti dabalataanii sirriitti confidence keessan dabaluu qaba. Gaasifan ati bakka kanatti kan leenjii moodelummaa kanatti leenji'aa jirtu mee jalqaba gara leenjii moodelummaa kanatti akka dhuftuu fi eenyutu fakkeenya si ta'e? Ani dhugaa dubbachuuf nama fakkeenyummaa naa ta'e illee hin qabu. Yeroo baay'ee moodelii hordofu ture. Barumsuma irratti xiyyeeffadha.
maatiinis hin eeyyaman turanii koomentii namni naalaa turraa kaaseen ani maaliif moodeeliin barattu moodeeliidhaas naan jedhu. Hojjaa kee kanas ilaalaniitu. Sababii kanarraa achumaan leewwii moodeelii ilaaluun jalqabee yuutuubiin fayyadamu ture yeroo duraa iyyenna kana fayyadamu jalqabee gaafan ilaalu immoo maaliif deemeen baradhu kan namni naan jedhu jedhee milkeessatti ka'ee hawwii namni narraa fi qabuudha. Egaa siif immoo moodeelummaan maalidha? Akkamittidha gara kana erga dhuftee kan itti hubatte duraan immoo kan itti beektu garaagarummaa argitee jira? Moodeelummaan akkatti hubadhe moodeelii jechuun fakkeenyummaadha. Biyya bakka bu'uudha. Kan biyya kee bakka buutee aadaa biyya kee uffata faashin shoo irratti illee uffata aadaa biyya kee kan agarsiistudha jedheen hubadhaan akka godhu. Egaa moodeela cimtuu taatee ammas immoo yeroo biraa wal argina jawaadhu. Tole gaanti kilaasiin keenya leenjiin keenya guyyaa har'aa kana fakkaata ture kanatti aansuudhaan situ leenjii jechaadha. Sirrii isaan irraa ilaaleeyyuu baay'ee bareeda natti fakkaata. Suuti natti himini waan deemudha. Yaa indaastirii keenya akkasii faashinii isaa keessa kee jira taanaan laaltee hubachuu dandeessa. Sirriitti qaama qabdu kana hojjaa qabdu kana indaastirii kana keessatti investi gootennaan success goota jedhee yaada. So yeroo hundumaa half side yeroo pause goonu half side keenya kennina jechaadha. Bifa kanaan dhaabbannaa lukti keenya mirgaa fuulduratti dhufa. Bifa kanaan fuulduratti baasta amma. Laayinii sanarra jechaadha. Laayinii kana fayyadamna jechaadha. Iji kee yoo dammo wayin bakki ati ilaaltu suni ati xiyyeeffannaatiin kennitu taanaani oodiyensiin bitaaf mirgaan jiru. Kufuuf hin jedha. Yaa amma egaa haga ilaalu. Garuu fuuldura ilaalaa akkamitti toora kana eeguu danda'a? Inni kun guyyaa jalqabaa fi yaa chaalenjis ta'uu danda'a. Laaltees hoggochuu dandeessa guyyaa jalqabaa jecha. Guyyaa muraasaa booda garuu laayinii kana keessatti ofii keenya dubbisaadha kan itti hoggoon jecha. Isteejii gurguddaawwan faashin shoowwan gurguddaarra gaafa baanu laayinii kun. Bifa kanaanii hoggoona. Ammas hin dagatta gidduu gidduutti yaa pause godhee. Eshi amma hin deemna. Tokko lama sadii waaqa. Tokko lama. Tokko lama. Pause. So yeroo asittis pause gootu akkuma achii jalqabdeetti jecha. Bifuma sana dhaabbata. Akkasumatti dhaabbachuu. Tibuttee lukti kenni kun yaa butii sirriitti jallisi hiilii kee kana jallisi. Yeroo woggoonu close pose-dhaan eegalleera kanaan close pose-dhaan xumurraa jecha. Bifa kanaan dhuftee close pose gooteettaa gaafa deebitu luka kee mirgaadhaan baruudhaan pose gootaa. Gaafa sirriitti ilaalu salphaa natti fakkaata garuu luka koo sochoosuu dadhabaan jira akka keetti. Yaa amanuudha baay'ee salphaadha. Ishee barruu keedhaan ol. Nice. Then walk. As bira dhuftees gaafa xumurtu egaa bifuma kanaan close pose-dhaan xumurtaa. Akkuma silaachitti jalqabe jechuudha. Asittis bifa sanaan xumurtaa. Dhaawataan egaa gara indaastirii keenyaa dhuftee akkasii professional modeelii taatu. Baay'ee natti ulfaateera. Baay'ee natti ulfaateera. Deemsa callisnee isuma deemnu sana natti fakkaata ture yeroo baay'ee yeroo ni ilaalu akka kana akkaataatti miila kaasnu akkaataatti qoma keenya bakkeetti baasnu akkatti ilaallu san saayinsii isa har'adha sirriitti kan hin barre. Sila egaa kee tooraan yerootti fuuldura deemaa turte si ilaalaan ture hin soraattu yeroo fuuldura deemtu. Sirkaa badeen beeku tu fuuldura deemtu. Guyyaa tokko tokkoon harkaa bada garuu balleessaa koomuu sirreeffachaa deemuu qaba. Meeqa barattameeti? Kutaa sadaffaa. Kutaa sadaffaa barumsa keettoo akkam barattu cimtuudha? Meeqaffaa fa'aa baate? Afuraffaa faana. Gara tokkoffaatti immoo dabalaa deemamni guddisaa deemta. Mee asii gaafa barattee fixxoo maal ta'uu barbaadda? Anuma internaashinaali moodel. Internaashinaal moodelii ta'uu barbaadda. Kanaaf gara kana kanatti dhuftee shaakalaa jirtu. Maatiin kee hoo akkamitti siif eeyyamanii akkatti dhuftee asii barattuuf? Harmeen koos fedhii keessaa qabdi. Anis immoo fedhii sababan keessaa qabuuf dhuftee nagashiti. Harmee keetu fideesi galmeessee jechuudha. Ammoo akkamidha erga barumsatti seentee booddee moodelummaa barachuu fi barumsa keessa idilee immoo akkamitti wal bukkee qabdee deemsisaa jirta? Barumsa keessa akkam ba'ee booddee guyyaa margafaas qabnu
nambaan fai. Uftee barataa barumsa keessa immoo dubbisaa jirtamte jabaadhu ishee. Guyyaa har'aa waan baay'ee haasa'as turreerra akkasumas sochii garaagaraallee waliin ilaallee anis baradheera. Dhumarratti Leewii Moodeeling Akaadaamiin kaayyoonsaa gara fuulduraatti qabu maalidha isa jedhu immoo gabanumaan naaf. Tolee galatoomii amantii atis bakka kanatti argamtee muuxannoo bukkee jiru fudhattee gidduutti argamu keefi thank you. Kaayyoon Leewii Moodeeling Akaadaamii guddaadha. Indaastirii kana keessatti dhaloonni modeela ta'uu barbaadan jechaadha. Modeela ta'uu jechuun salphaa miti biyya beeksisuu jechuudha. Biyya keenya addunyaatti baasnee mul'isuu jechuudha karaa indaastirii kana. So modeelonni dhaloonni qarreewwan qeerroowwan modeela ta'uu barbaadanii eessatti barannaa like leenjii gahaa argachuu dhabuurra kan ka'e mannota leenjii kana kennanillee beekuu dhabuurra kan ka'e kan indaastirii kana keessa galuu osoo barbaadanii carraasaa dhaban jiru waan ta'eef gara Leewii Moodeeling Akaadaamii dhufanii kaayyoo isaanii galmaan ga'uu akka danda'anii dhaamsuun barbaada. Kaayyoon Leewii Moodeeling Akaadaamii immoo gara fuulduraatti naannoowwan Oromiyaa keessa guutuu Oromiyaa fakkeenyaadhaaf gara magaalaa Finfinnee dhufanii barachuu kan hin dandeenye jiru. Amma biraanchii dameessa jalqabaa magaalaa Naqqamtee irratti goonirra ibn marsaa lammaffaa ga'eeti kan inni jiru. Kutaa magaalaawwan garaagaraa keessa nuuf bilbiluu leenjii kana barbaadu waan ta'eef garuu faginarraa kan ka'e dhufuu hin danda'u waan ta'eef dhaloota kanaaf qaqqabuu qabna kan jedhurraa kan ka'e lafa isaan jiranitti deemnee leenjii kana laachuu eegalleerras kana caalaas balleensaan lafa isaan jiranitti kutaaleewwan magaalaa garaagaraa keessatti deemnee laachuudhaaf qophiirra jira jechuudha naanti. Tole Roobeel guyyaa har'aa yeroo keerraa naalattee barattoota leenjisuu gidduutti dhaabdee na waliin haasa'aa turte galatoomiin siin jedha kaayyoo kee lafa ga'uu barbaadde immoo geessee irra deebiidhaan akka wal arginu abdii guddaan qaba. Tole atis galatoomii muuxannoo qabnu leenjii keenyas dhuftee ilaaltee filannoo kee godhattee gara keenya waan dhuftee fi galatoomii jechuun barbaada maqaa kootii maqaa Leewii Moodeeling Akaadaamiitiin. Ayyee galatoomii. Ayyee thank you. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya Risaa Biizinasi Shoon keenya guyyaa irraa kana fakkaata ture. Akkuma nu daawwachaa turtanii Leewii Moodeeling Akaadaamiitti argamuudhaan egaa muuxannoo dargaggeessa kanarraa akkasumas mudannoo isaarraa waan hedduu akka barattan abdii guddaan qaba. Torban immoo Risaa Biizinasi Shoon kan biraatiin haga walitti deebinutti